Bilbila keessan keessaa gaa waan osoo isin hin beekin chaarjii isin jalaa fixaa jiru, waan osoo isin hin beekin daataa bilbila keessanii fixaa jiruu fi appii osoo isin hin beekin bilbila keessa taa'uudhaan gaa beeksisa adda addaa isinitti fidaa jiru. Akkasuma osoo isin quba hin qabaatin chaarjii bilbilaa isin jalaa fixaa jiru jechuudha. Appilikeeshinii osoo isin hin beekin kan isin itti fayyadamaa hin jirre, ka daataa isin jalaa fixaa jiru, ka isin itti fayyadamaa hin jirre bilbila keessan keessa jiru kanamarraa dabarfattanii jirtan. Akkasuma ka daawunloodii godhattanii bilbila keessaa qabdan jechuudha. Bakka argachuu dandeessanuun isin agarsiisaa jechuudha. Video kana keessatti appilikeeshinii itti fayyadamaa hin jirre tokko ni jiru jechuudha. Kan isin namarraa dabarfattan akkasuma bootaa guddaa qabatee ta'a storage keessan full gochuu danda'a. Ammallee daataa bilbila keessanii isin jalaa fixuu danda'a. Baatirii bilbila keessanii isin jalaa fixuu danda'a jechuudha. Garuu appii kana isin immoo itti fayyadamaa jirtanuu siitingii tokkitti kana sirreeffachuudhaan gaa appii kana kan itti fayyadamaa hin jirre hunda akka inni daataa hin fayyadamne, akka inni bootaa guddaa hin qabanne bilbila keessan keessa akka inni baatirii bilbila keessanii isin jalaa hin finne gochuu dandeessu jechuudha. Siitingii ammaan isin agarsiisu kana sirreeffachuudhaan akka inni bootaa guddaa hin qabanne, akka inni daataa isin jalaa hin finne jechuudha. Appii kana gaa bakka argachuu dandeessan bilbila keessan keessaa jechuudha. Appii itti fayyadamuu irraanfattan namarraa dabarfattanii kan bilbila keessaa qabdanu ammallee kan daawunloodii godhattanii akkasuma isin bilbila keessaa qabdan jechuudha. Yeroo itti fayyadamuu barbaadanitti dhaxxanii banuu dandeessu. Garuu akka inni daataatti hin buune, baatiriitti hin buune siitingii sirreeffachuu qabdanuun isin agarsiisa. Hunda keessanuu isiniin jedha namoonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan gaa viidiyoo laayikii tuquudhaan akkasuma dhaggeeffadhaas isiniin jedha. Hundi keessanuu na faana tura. Akkasuma appilikeeshinii waan akka itti fayyadamaa hin jirre akka inni chaarjiidhaa fi baatirii bilbila keessanii fixuu dandeenya akkasuma storage bilbila keessanii qabatee hin teenye gochuudhaaf bilbila keessarraa awwala akka isin sirreeffachuu qabdan Google Play Store gubbaan seentu jechuudha. Google Play Store kan irraan appii daawunloodii godhatta jechuudha. Achi deegisentanii profaayilii keessan tuquudhaan gaa irraan gadee kana gaa siitingi kan jeegisanii seentu jechuudha. Siitingi deegisentanii general kan jedhu gaa asirra mallattoo xiyyaa kan ni bantu. Yeroo bantan ola xaa'uudhaan gaa asirratti maal gootu kanallee yoo riqqata ofii ta'e rakkoo hin qabu. Garuu asirratti automatic archive app bakka yeroo kanaa oonii ta'e ofii ta'e yoo isin dhufee oon gootu jechuudha. Asirratti storage bilbila keessanii akka inni akkasuma ittiin fayyadamne bootaa guddaa qabee hin teenye isin gargaara. Appii bilbila irraa qabdan hunda isaa siitingii tokkoon kanaan sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Kabira kan isin agarsiisu gaa ofii yoo ta'e jiraate oon gootu jechuudha. Appilikeeshinii baatirii fixullee isinirraa dhowwaa jechuudha inni kun. Kanaaf gootanii kaatanii appilikeeshinii kana gaa kan itti fayyadamaa hin jirre kana kan bilbila keessan keessa jiru yookaan namarraa dabarfattanii bilbila kee taa'aa jiru eessarraa argitanii akka ofirraa balleessuu dandeessan. Eessarraa akka inni jiru sin agarsiisa jechuudha. Bilbila keessarraa kana argachuudhaaf gaa bakka file manager bakka jennu seentu jechuudha. Appii itti fayyadamaa hin jirre jechuudha. Isin keessantanii my file bakka jennu keessantanii gaa haala kanaan isin banaa jechuudha. Asirratti asam daawunloodiin ka daawunloodii godhatan Google Chrome yookaan internet browser irraa ka daawunloodii gootan bakka kana argattu jechuudha. Kabira asirratti waan namarraa waan daawunloodii gootan jechuudha. Waan dhiqatan namarraa dabarfatanii fi daawunloodii gootan asirratti isin baasaa jechuudha. Hammaan kana qofatidha kan inni daawunloodii godhee qabu. Garuu isin appilikeeshinii isin baay'ee isin baasuu danda'a jechuudha. Asirratti bakka kanatti daawunlood bakka jookaatti kan namarraa dabarfatan irraan gadii kana waa baay'ee isin baasuu danda'a. Asirratti illee waa baay'ee isin tarreessuu danda'a jechuudha. Audioodhaa fi wantoota namarraa dabarfatan baay'ee isin tarreessuu danda'a irraan gadii kanatti jechuudha. Hammaan ko tokkitti asirra kan jiru jechuudha. Kanaafuu waan kana yoo ofirraa balleessuu barbaaddan irruma gadi qabuudhaan gaa yoo sadarkaa qabdan delete kan jedhu kan jallaanni jira. Yoo ofirraa balleessuu barbaaddan jechuudha. Appii sanatti fayyadamaa hin jirtan yoo ta'e bakka delete kaa tuquudhaan ofirraa balleessitu jechuudha. Appii akkasuma namarraa dabarfattanii storage bilbila keessanii qabatee taa'aa jiru jechuudha. Kan isin hin beekne baatiriitti fayyadamaa jiru jechuudha. Kabira bilbila keessa irraa gaa appiin kun eessarratti argamasa jiru ammallee appilikeeshinii baay'ee jiru ka daawunloodii godhatan Play Store gubbaarraa jechuudha. Appii kana siitingii bilbilarra eega seentanii gaa appilikeeshinii akkasuma akka amma isinii himee kan itti fayyadamaa jira kan bilbila keessan keessa jiru ofiin isin agarsiisa jechuudha. Siitingii bilbilarra gaa baatiri and device care bakka jennu tuqxu jechuudha. Baatiri jedhee baasaa kan namta takka achi eega tuqxanii bakka jakanii tuqxu bakka storage eega tuqxanii jechuudha. Irraa olee kanatti appilikeeshinii isinii tarreessaa jechuudha. Storage irra eega tuqxanii gaa asirratti bakka asirratti gaa usii app bakka jiru kana gaa usii app bakka jiru kana gaa appilikeeshinii itti fayyadamaa hin jirre kan bilbila keessan keessa jiru irraan gadee kan isin tarreessaa jechuudha. Appiin kunniin faayidaa qabu garuu ana ofirraa balleessuu hin barbaanne garuu isin appilikeeshiniin kun bilbila keessan keessa jira itti fayyadamaa hin jirtanuu akkasuma akka baatirii akka inni bootaa guddaa qabu fi baatirii fayyadamaa jiru isin agarsiisa jechuudha. Google Play Store akka akkanatti isin baasu. Appii kanneen kana ofirraa balleessuu barbaaddan raajitti gochuudhaan gaa delete kan jiru kan tuqxan isin irraa badaa jechuudha appiin sun. Kanaaf appilikeeshinii isin itti fayyadamaa hin jirre kan bilbila keessa jiru asirraan kan argattan inni lammaffaa. Inni sadeessaa appii sana gaa akka inni bilbila keessan keessa jiru yoo asirratti hin baafne bakka siitingii keessaa gaa inni sadeessaan bakka appii jedhu ni seentu.
Setting bilbilaa keessaa appis bakka jedhu eegasentanii asirratti raawulee kana ol xaa'uudhaan appilikeeshinii baay'ee argattu jechuudha. Appilikeeshinii raawulee kana jiran hunda keessaa akkasuma appilikeeshinii tokko hin badu. Tokko yeroo irratti tuqxan dileetii isiniin jira. Dileet godhi isiniin jira asirratti jechuudha. Appii tokko ofirraa balleessuu dandeessu kan itti fayyadamaa hin jirre bakka install jedhuun dileetii gochuu dandeessu. Tokko garuu ka qafoo wajjin dhufu appiin tokko hin badu jechuudha. Akka inni akkasuma bilbilarraa hin badne haala kanaa isinii baasa. Sun ka qafoo wajjin dhufe akkasuma ofirraa balleessuu hedduun cinqamina isiniin jira. Garuu ka dileetii qabu ofirraa dileetii gootu yookaan immoo remove gootu jechuudha. Install gootanii ofirraa balleessitu jechuudha. Kan bilbila keessanii iskiinii gubbaratti hin baane akkasuma chaarjii fixaa jiru baatirii fi storage bilbila keessanii qabatee jiru jechuudha. Saffisa bilbila keessanii dhowwuu danda'a appilikeeshiniin kunniin jechuudha. Kanaafuu kabeeskaa isinitti fidu tokkoffaa yoo dhiqata faayilii kana keessa bakka amma faayilii isin agarsiisa kan namarraa darfatta yoo jiraate asirra tuquudhaan appilikeeshinii isin karaa namaatiin darfattan beeksisa isinitti fiduudhaan isin rakkisuu danda'a jechuudha. Appilikeeshinii kanneen kana gaa haala kanaan arguudhaan ofirraa balleessuu dandeessu. Haala kanatti fayyadamaa viidiyoon koo keessa akkasuma waan isin gallu jaata komentii na barreessaa. Viidiyoo irraa asumatti dhaabataa kutaa taanuu hanga waltu nutti nagaan tura.